السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما كم جرت وردفتو channel YouTube Abdul App برنوتا جائبة تكا إسني كبدي دفين جرا واتسابي إرا وانتو تأفر كم فايدة قد كابو كان نمني واتسابي فايدمو واتسابي بلبلا إرا كابو مرتي بيكو في اتفايدمو كابو تكا إسني كبدي دفين جرا kana jechuun WhatsApp bilbila irraa qabdu taanaan dirqama settingiilee arfan kana your privacy matters jala beekuu qabdu itti fayyadamuu qabdu akkasuma waan sirreessamu mata duree arfanuu jala seenuudhaan sirreessuun dirqama jechuudha kan waliin ilaallu ta'a akkasuma barnoota WhatsApp duraan darban namoonni barbaadan channelii kiyya jala seenuudhaan playlist jala yoo seentan mata duree playlist jala seenuudhaan barnoota WhatsApp barnoota imo barnoota Telegram jedhee jira barnoota WhatsApp jala yoo seentan barnoota duraan dhimma WhatsApp irratti dabarse mara as jala seenuudhaan argachuu dandeessu mata duree adda addaatiin achi jala isiniif kaa'amee jira isiniin jechaa eegan mata dureen yookaan immoo wantoonni WhatsApp irraa haalaan barbaachisaa ta'an arfan kun maali isa jedhu irra seenuudhaan salphaadhumatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha WhatsApp keenya irra seenuudhaan fedhu WhatsApp biizinasii haa ta'u fedhu WhatsApp normaalii haa ta'u irra seenuudhaan tuqa sadii gubbaa kanarratti arganna tuqa sadan sana tuquudhaan settingii haalaan barbaachisaa ta'an arfan kana kan waliin ilaallu ta'a jechuudha tuqa sadan sana tuqachuudhaan settingii ka jedhu asirratti arganna settingii irra tuquudhaan gara fuula duraa deemna settingiin kun haalaan sirriitti isin gargaara obboleeyyan gar laayikii tuquudhaan akkasuma yaada keessanis koomentii naaf kaa'uu hin dagatina haaraa taanaa subscribe godhaa isiniin jecha settingii irra erga seennee booda privacy waan jedhu asirratti arganna privacy kana keessa seenna settingii kana bakka tokkotti walitti qabee lafa nuuf kaa'ee akkasuma akka inni haaraa ta'ee dhufes mata duree kana fidee as nuuf kaa'ee jira mata duree kana WhatsApp keessan irratti argattu garuu eegsituu ixanii yeroo tokko balleessitan taanaan gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan kan isin argattan privacy check up control your privacy and choose this right setting nuun jedha gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan yoo achirraa dhabdan asirratti argattu privacy check up ka jedhu kanaa jechuudha yookaan immoo asumarratti ixanii seentu yoo asirratti argattan privacy keessa erga seentanii yoo gubbaadhaa dhabdan garuu jala kana privacy check up ka jedhu irra tuquudhaan seentu jechuudha ka gubbaa yoo jiraate garuu achumara tuquudhaan seenna yoo eegsituu ixanii hin balleessine duraan jechuudha privacy check up kana keessa yeroo seennu haala kanaan nuuf baasa your privacy matters nuun jedha jala kanatti wantoota afur mallattoo afurin nuuf qaba jechuudha kana jechuun mata duree afur of jalaa qaba choose who can contact you control your personal info add more privacy to your chat add more protection to your account waan jedhu mata duree afur qaba mata duree tokkoon isaa keessa yeroo seennu wantoota adda addaa of keessa qaba jechuudha so as keessa seenuudhaan waliin haa ilaallu choose who can contact you keessa seenuudhaan yeroo eegallu isa salphaa irraa waliin eegalla isa tokkoffaarraa yeroo achi keessa seennu wantoota sadii of jalaa qaba waa'ee groupii of keessaa qaba silence and noun call groupii keessa haa seennu isa jalqabaa keessa kara salphaarraa eegalle gruupiin kun who can add you to group eenyu gruupiitti si haa dabalu ka jedhu namni hundinuu gruupiitti na galchu yoo akkas gootan namni busy isin godha gruupii adda addaatti isin galchuudhaan kanaafuu my contact filachuu dandeessu akkasuma my contact accept filachuu dandeessu jechuudha my contact nama isin lakkoofsa save gootanii qabdan qofa akka isin galchu my contact accept filattanii nama tokko qofa nama lama qofa filattanii dhiisuu dandeessu duubatti deebi'uudhaan silence and noun callers inni kun haaraa dhufe kana jechuun lakkoofsa hin beekamne yoo isinitti bilbile saayilantii ta'a yookaan bilbilli keessan sagaleen ol ka'ee iyyee aazaa isinin kaa'u miiskoola garuu ni argitu yookaan nama isinii dawwale jaan ni argitu garuu sagalee akka hin qabaanne yoo feetan namni haaraan bilbila seevin godhanne kanaafuu kana yoo ongootan sagaleen isinitti bilbilame isinin cinqamu jechuudha nama isin lakkoofsa seevin goone nama haaraa jechuudha duubatti yeroo deebinu block contactidha nama block gochuu barbaanne gara biraatiinis block gochuu dandeenya waan ta'eef yoo feenes asiin seenuudhaan aadii mata duree gubbaarraa tuquudhaan block gochuu dandeenya duubatti deebinu yeroo lama duubatti deebi'uudhaan mata duree lammaffaatti haa dabarfannu contact your personal info mata dureelee gurguddaatti deemaa jirra amma contact your personal info keessa yeroo seennu profile photo keenya akka namni takka hin argine gochuu dandeenya kana jechuun profile photo ka jalqabaarra innis waa sadii of keessaa qaba control your personal info ka jalqabaarra yeroo tuynu akka namni tokko profile keessa hin argine nobody ra kaa'uu dandeessu jechuudha nobody has arfaffaarra yoo keessa namni takka arguu hin danda'u profile keessa my contact ra yoo keessa nama isin lakkoofsa isaa qabdan qofa save gootan qofatu argaa everyone immoo nama maratu profile keessan argaa nobody ra yoo keessan garuu namni takka profile keessan arguu hin danda'u jechuudha so last scene online in keessan akka mul'anne dhos kunis as keessa jira jechuudha
everyone irra yoo keessan namni martiin ni arga my contactin namni nama sin lakkoofsa save godhatan qofa nobody irra yoo keessan ka arfaffarra yoo keessan garuu namni takka online jiraachuu keessan hin argu garuu sunis filannoo lama qaba kana jechuun yeroo sin online jirtan akka mul'atuu fi akkasuma same as last seen fakkeenyaaf ganamarra yoo irra seentanii guyyaas ganama seenee bahee jedhee agarsiisaa jechuudha yoo same as last time ka gajjallaasan filattan jechuudha kanaafuu nobody irra yoo keessan namni takka akkasiin online jirtan arkuu hin danda'u jechuudha duubatti yeroo deebinu read recipients ka jedhu ni jira ammallee sanirra yeroo seennu oniif ofii qaba kana jechuun asitti read recipientiin kun oniif ofii ofirraa qaba yoo kana ofii gootan yookaan immoo onii gootan jedhee filannoo lama qaba yoo ofii goone waan kana recipientii kana namni takka yookaan immoo akka nuti meeseejii nama sanaa dubbifne arguu hin danda'u yoo onii ta'ee garuu blue right blue godha seennee dubbisuu keenya meeseejii nama sanaa ilaaluu keenya agarsiisa jechuudha kanaafuu yoo feetan ofii gochuudhaan akka namni meeseejii isaa dubbisuu keessan barre gochuu dandeessu yeroo lama duubatti deebi'uu dandeenya jechuudha ammallee yeroo lammaffaa duubatti deebi'uudhaan mata duree sadaffaa haa ilaallu add more protection more privacy to your chats ka jedhu ka sadaffaa keessa yeroo seennu mat waan lama of jalaa qaba tokko default timery dha lammaffaa end to end encrypted backup dha inde isa kana default message timery kana keessa seenuudhaan sa'a daddaa qaba kana jechuun meeseejiin ofiin baduudhaaf wanni isin nama walii katabdan ofii irra jira amma sa'a 24 irra yoo keessan wanni isin nama walii katabdan kan namni sun isinii katabe ni badaa jechuudha sa'a 24 keessatti torban keessatti bultii 90 keessatti akkasuma yoo ofii gootan immoo hin badu meeseejiin haga isin balleessitanitti kanaafuu meeseejiin yoo isin jalaa badee isin cinqe akkas gochuu dandeessu jechuudha ofii end to endiin kun immoo duraan barsiiseen jira meeseejii keessa yookaan waan nama waliin dubbataa jirtan koodiidhaan lafa kaawwachuu kanaafuu tarnoolii tuquudhaan koodiidhaan akkamitti akkasin lafa kaawwatan duraan barsiiseen jira playlistii jara seenuudhaan barnoota WhatsApp keessa barnoota dhimma kanaan dhimma chaatii lafa kaawwachuu wal qabate bal'inaan achi jalaa argachuu dandeessu jechuudha duubatti deebi'uudhaan isa dhumaaf isa arfaffaa yeroo wal ilaallu add more protection to your account accountii keenya yookaan accountii WhatsApp keenya jabeeffachuu tokkoffaa yeroo irra seennu akka fingerprintiidhaan passwordidhaan irra seenuu yoo barbaadan ashaaraa gaafatu yoo barbaadan isa jalqabaatu inaa jechuudha upload ka jedhu kana tuquudhaan fingerprint yookaan immoo ashaaraadhaan irra seenuu akka dandeenyu godhachuu dandeenya unlock with biometric ka jedhu kana onii goona ashaaraa quba keessanii isin gaafata sanitti galchuudhaan ashaaraadhaan onii gootu two step verification immoo akka namni biraa WhatsApp keessan hin xalafne irra hin seenne two step verification irra seenuudhaan tarni onii gootu lakkoofsa dijitii 6 piinii dijitii 6 itti galfachuudhaan WhatsApp keessan namni takka eeyyama keessaniin ala osoo koodii isin itti godhatan kana hin argatin irra seenuu akka hin dandeenye gochuudhaaf isin fayyadaa jechuudha walumaa galatti seetingiilee arfan kanaga bakka tokko fidee nuuf kaa'ee jira privacy check-up jala WhatsAppiin kanaafuu karaa baay'ee bareedaa ta'een karaa salphaa ta'een wantoota arfan as jala jiran kana jala seenuudhaan seetingii keessan sirreeffadhaa yeroodhaan itti fayyadama bareechee sirriitti isin gargaara isiniin jechaa eegan barnooti keenya har'aas kana fakkaata akka irraa barattan abdii guddaan qaba haaraa taanaan subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanuuf walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura